Kokoba, 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 kokoba. Ninja tu ninja kore, taiga shano guba. Kokoba, 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 kokoba. Bakka jirutti Oromoon tokko haa taanu, walaa gargaaru, walii haa beeynu, ayyaantuun bakka jirtutti walaa gargaaru, ittuu warra yaa'ee hindaaqqota Oromiyaa keenya keessa seenee warra awwaalu kana ayyaantuun bakka jirtutti walirraa haa eeynu kana. Ummanni kun hin beeku waan ta'eef ayyaantuun bakka jirtutti hin beeyna waan ta'eef akka ofirraa eeynu ayyaantuuwwan jirtan dhaamsi isinii dhaamu kana Oromiyaa keenya falfalla akka seenne xonqaa'in akka seenne ofirraa akka itti himnuun jedhaan. Hayyee waaqa tumaa ganama waaqa shanan jiddaa waaqa jaangalaan hayyee waaqa bokkuu gurraachaa waaqa caacuu gurraachaa waaqa kallacha gurraachaa waaqa garba gurraachaa waaqa uumaa ganamaa waaqa uumama ganamaa waaqa Oromoof Oromtittiidha. Kanagaan nu bulchite nagaan nu oolchi. Biyya nagaa keessan oolchi. Biyya nagaa keessan oolchi. Biyya teenya biyya nagaa godhi. Alaa balaafamtuu nurraa qabi. Alaafamtuu nurraa qabi. Alaa nutti gamtuu nurraa qabi. Oromoon tokko haa ta'u. Tokkummaan isaa haa cimu. Tokkummaan isaa haa cimu. Fiixa nu haa ba'u. Kaduubatti hin deebine haa ta'u. Kaduubatti hin deebine haa ta'u. Biyyi teenya nagaa haa taatu. Qotataan nagaan qotatee haa galu. Naggaadeen nagaan nagadatee haa galu. Biyyi isaa nagaa haa ta'u. Biyyi teenyas nagaa haa taatu. Mootummaa keenya algaarra nu haa bulchu. Nus jalatti nu haa bulchu. Biyya teenya biyya nagaa nu haa godhu. Naanni gasaa nu haa dhaabu. Mee rabshaan kun nurra haa dhaabatu. Lolli kun nurra haa dhaabatu. Ilma abbaa alaa fuudhanii boochisuun kun haa dhaabatu. Ilma haadha alaa fuudhanii boochisuun kun haa dhaabatu. Biyyi teenya biyya nagaa nu haa taatu. Biyyi teenya biyya salaamii nu haa taatu. Mootummaan ummata haa beeku. Ummannis mootummaa haa beeku. Isaan martuu walaa beekani. Beekumsi kun fiixa nu haa ba'u. Dhugaan tun fiixa nu haa baatu. Dhugoon bakka ganamaatitti nu haa deebitu. Safuun bakka ganamaatitti nu haa deebitu. Caffeen haa jedhu. Warri tulluu keessa haa jedhu. Warri malkaa keessa haa jedhu. Warri barahanyoon haa jedhani. Nu jenne isaan haa jedhani. Gadaan quufaa gabbin. Kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchu. Kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchu. Kunoo dhugaan Oromoodhaa seerri Oromoodhaa danqamee nooree tarra ka'ee. Dhugaa kana dhugaatti nu deebisi. Mootummaa keenya algaarra nu bulchi. Mangistiin keenya seera Oromoodhaa kan nu deebise babal'atee haa bulu. Guddatee haa bulu. Mangistiin keenya algaarra nu haa nooru. Nullee jalatti nu haa noorsu. Wattaaddarri keenya xarafii fi kaambii keenya nu haa nooru. Taabonni keenya maqadasii keenya nu haa nooru. Gabareen keenya hirfii gubbaarra nu haa nooru. Waayni odaaname, waayni caffeetumaa, waayni kallacha jiidhaa. Nagaan akka oolletti nagaan nu haa galchu. Baardaraboota teenya baardarabaa nagaa wajjiniin nu haa galchu. Miqqanyaa irraa nu haa qabu. Budaa isa nyaachisini. Inni budaa ta'ee xalaata keenya nurraa haa qabu malee. Kanarra gadaan gabbina. Biitti roobaa nagaa. Shaafi sabii nu haa oolchu. Kan wallaalee haa beeku. Beekan nu haa bulu. Mootummaa keenyallee nagaa nu haa godhu. Nullee nagaa nu haa godhu. Kinoo abbaa dirree kana abbaa bakka kanaa kanaslee fayyaa nu haa godhu. Kinoo nama kanallee ajaa'ba kana walitti sassaabee miseensa kana sabassabee asitti immoo fayyaa nu haa godhu. Fayyaa nu haa godhu. Keechummaa dhufe kanallee afaan keenya haa beeksisu. Nullee afaan keenya haa beeynu. Kan nu wallaalee watti nu haa guutu. Gadaan quufaa gabbina eebbaa barsiisa. Ayluu Xaaseedha. Hayyee isinii abbaa gadaatii moo sadarkaa kamirra jirtu kanas nuuf hima. Abbaa gadaatirraa eebba bira
nan jira eebbarran jira abbaa gadaatinii duraaninii nan noore amma immoo yuutinii itimeen kiyyaa tureetii buleetii nama waggaa 90 nan ta'a. Gullichaatumaadhaa caffeetumaa aadaa Oromoodhaa ndoodeetumaa kan jedhanirraa eebbifamne eebbisuun babal'atee as nu gahaa ture. As nu gahaa ture eebba kanaan odoo noorru dargi dhufee eebba kana jidduudhaan nu jalaa cabsee eebbi kun nu jalaa rakkatee nu jalaa dadhabee hafee sodaanne yookaan hidheen nu garafaa yookaan qabeen nu fannisaa dargi jennee seera keenya seera Oromoodhaa gannee kuffifnee jirra. Amma immoo yuutiini seera keenya seera Oromoodhaa kana maaltu nuu kaase mootummaan ammaa kun barbaadee waa seera kufee waa dhugaa kuftee waa Oromoo dadhabee rakkootti gatanii abbaa kallachaa hoggaa jedhan abbaa caaccoo jedhan abbaa bokkoo hoggaa jedhan awwaalanii lafa jalatti awwaalanii caammadhaan nurra deemaa turanii amma immoo yuutiini mootummaan kun haa jiraatu isatu galma abbaa gadaa nu ijaaree deebi'ee galma Taaddasaa Birruu galma Abbabaa Biqilaa bakka eebbaa nu ijaaree Finfinneetti galmi abbaa gadaa nu ijaarame nu babal'annee Oromoon ija dunuuffannee noorre sun ija banannee amma bakkee feenetti eebbisuu dandeenya. Asittuu kunoo qayeetti nu galanneet ijoolleen teenya ijoolleen magartu kan akka Zawudee Naggasaadhaa kun kunoo nu magiree qimbibiit gubbaarratti tokkoffaa nu argamee mana aadaatii fi turizimiitirraa qassamee deebi'ee raawwatee akka isaan bulanittan isin wajjiniin bula jedhee walitti waan nu yaameefu inni isaa galatoomu. Isinis immoo yuutiinii kan nu dhuftanii nu kabajjanii ulfina nutti hortanii seera Oromoodhaa kan dhokachaa noorre kan hagoggachaa noorre. Waaroo uffateet Oromoon kobbortaa uffateet farda yaabbateet gaangee yaabbateet mul'achaa kan noore sani lukaan jala kaatee sodaachaa noore. Amma immoo hundi keechanuu galatoomadhaa isinan eebbisaa. Itbee kiyya kanaan waggaa 90tti kana arguun kiyya gatii guddaadha. Mee eenyu isiniin jennu maqaa keessan? Abbaa Gadaa Isheetuu Bayyaanatiin jedhama. Mee isin Oromoo fi ayyaantummaa Oromoo ayyaantuu akkamitti ilaaltu? Luka shibaadhaan dhufee raawwattee argaan dhufee asitti ka'ee galu jira. Kanas immoo kaakinoo akkana hunda nuu hiikaa jira. Ayyaantuudha. Ayyaantuuni seera beektiin. Ayyaantuun akka seera beektiin afuura waaqaa dubbifte afuura waaqaa dubbifte san faloo isaanii nu caffetaa jechani. Abbaa Gadaatiin nutti biratti dabraa kun kana fakkaata jennee kan hiiku ni. Garuu afuura san isaantu dubbisa kana rakkinni kan jedhan uummata dura itti carifatanii bira dhufanii gadaan akkanatti ani gaa obboon Zawudee Naggasaa kun biyya hiika biyya falaa mana kanatti illee hoo jiraatu kana mee caaccu bokkuun keenya calleen keenya wantaan keenya waa as jiru tokko waa aadaa keenya jiru nu deebi'ee manni kun isin argaa inni biyya hiike inni akka tolaaltu mucaa xiqqishu akka tino biyya hiika dirree isaatis ilaaltanii kana aadaan keenya aadaan kan hin jiru kan nu dhoowwamnee jiru waaqa odaanamee waaqa jaangalaa waaqa sadeen oborii waaqa shanan jidda waaqa amranan bichuu waaqa saglan walloo waaqa saglan booranumatti gaddeemina ilmi addaamennaa yohaanni boorana Oromoo keenya Oromoo booranaatiin dukkati sooretti algaa keenya hanga mangistii arganneetu jedhaan ilma Oromooti Zawudees ilma Oromooti aadaa keenya hundattuu akkatti dhufee raawwattee akkanuma biyya hiikee waan biraa maan godhu buna nu daffisee qursii keenya xaaxiqii keenya nyaannetti kana ani kanan beeka ayyaantu zugirii keessa hoggaaseen kan inni jala baay'ata. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii keenya mana ayyaantichaatti argamnee isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufetti jira. Armaan dura manguddoota haasofsiisnee jirra. Asitti immoo ammas aadaa fi turizimii irraa keessummaa biraa qabna. Isaan hojiinis oolan isin barsiisaa ka'umsa irrattuu aadaa numtuu maalinni kan jedhu akkamitti kanarratti hojjetamaa jira kan jedhus immoo ogeessa aadaa fi turizimii tokko waliin isin barsiisaa. Galatoomi maqaan keenya. Ayyee maqaan koo Fayyiraa Booranaan jedhama. Dursaa garee misooma sana aadaa bulchiinsa magaalaa Shanorraa.
Mee duraan dursee aadanumtuu maalinni akkuma walii galaatti hamma tokko akka irraa sufu. Hayyeen galatooma carraa kana nuu kennuudhaatii fi isinis ulfaadha inna aadaa jechuun egaa dhimma eenyummaa saba tokko kan ittiin ibsitu. Eenyummaan saba tokko immoo kallattii adda addaatiin ifa. Aadaan achi keessatti kan inni ilaalamu. Aadaan nyaataa jira, aadaan uffannaa jira, aadaa wal fuudhuu jira, aadaan sirbaa, aadaan bocaa, aadaa hedduutu jira jechuudha. Aadaan kanatti lakkooftee fixuu hin dandeessu. Waliigala isaa ibsitu garuu aadaan eenyummaa saba tokkoo, calaqqee saba tokkoo kan ittiin ibsitu, kallattii ittiin ibsitu, kan ittiin mul'istu jechuun ni danda'ama jechuudha. Egaa aadaa kana calaqqeessuu irrattis, ibsuu irrattis, kunuunsuu irrattis keessumaayyuu biiroon aadaa fi turizimii bal'inaan daayirektilii kanuma isa laallatudha natti fakkaata. Kana tiksuu irratti gaheen aadaa fi turizimii maal inni? Gaheen aadaa fi turizimii as keessatti bal'aadha. Aadaan kan aadaa fi turizimiis ta'uu baatu garuu immoo aadaan kan saba sanaati. Kan saba bal'aati. Aadaan saba sanaa akka inni kunuunfamee dhaloota dhalootatti darbu. Akka inni dhaloonni haaraan akka irraatii baratu gochuu irratti aadaa fi turizimiin immoo shoora olaanaa taphata jechuudha keessatti. Seenaa qorachuu keessatti aadaa dabe. Aadaa kanaan dura ture. Keessattuu aadaa Oromoo yeroo kaasnee kan ilaallu kana keessatti sirnoota darban keessatti baroota dheeraadhaatiif aadaan uummata Oromoo cunqurfamaa, hacuucamaa, awwaalamaati kan ture jechaadha. Seenaa sana qoratee, seenaa sana ifa baasee, seenaa sana bakkatti deebisuudhaatiif shoorri waajjira aadaa fi turizimii olaanaadha jechuun danda'ama jechaadha. Kanaaf sana qoratee bakkatti deebisuu irratti, sana qoratee bakka tursiisuu irratti, tursiisuu qofa osoo hin taane immoo hawaasni aadaa kanaan dura qabnaa jedhee akka irraa baratu, hawaasni akka baratu gochuudha irratti gaheen aadaa fi turizimii irraa kan eegamuu fi kan hojjechaa jiru ta'uu isaati jechaadha. Kallattii kana qofaan miti aadaan uummata Oromoo kan deebi'uu qabu, kan deebiin illee baay'een jiran jechaadha. Kanaaf fakkeenyaatiif fudhannee kan ilaallu ta'e meeshaaleen aadaa meeshaaleen ulfoo ta'an an uummanni Oromoo dur ittiin beekamu. Akkuma duratti si kaase warri kana immoo hin jaallanne warri kanaaf immoo akka diinaatti ilaalan meeshaan sun akka hin deebine illee kan godhan jiranii fakkeenya fudhannee kan ilaallu ta'e calleen waan akka namni seexanatti amanu yookaan immoo waan biraa godhanii kan ilaalan jiran jechaadha. Meeshaan aadaa Oromoo duratti waa'ee aadaa irratti waa'ee yeroon jalqaba seensi kaaseen ture eenyummaa isaati. Uummanni Oromoo calleetti namaan, uummanni Oromoo malkaattis namaan. Yoo si cabsuu barbaadan, yoo seenaa kee dhoksuu barbaadan waan ati uumamatti amantu godhanii yeroo isaan kaasanii haamlee uummata Oromoo kana buusanii akka uummanni eenyummaa isaan barree akka hin deebinee fi aadaan isaa akka hin deebinee fi aadaan isaa yoo deebi'e uummanni Oromoo kun eessa ga'u akka waan beekaniitiif kan irratti hojjetan jiranii. Kanaaf maal jechuu barbaadeetaniini akkuma irreechi waan tokko nuu deebi'e meeshaaleen aadaa meeshaaleen ulfoo uummata Oromoo ibsan hedduun kan deebine jiranii. Kanaaf uummanni keenya tokko ta'ee of baree meeshaa aadaa ofii of bakkatti deeffate aadaa ofii bakkatti deeffachuu keessatti shoora olaanaa qaba waan ta'eetiif waan akkasii irratti xiyyeeffannootiin hojjechuu danda'u qaba yaada jedhuun qabachaa. Zabdaruu Sammuu. Hayyee aadde Zabdaruus moo haadha siiqqee? Aadde Zabdaruu Sammuu. Mee isin akka haadha siiqqeetti haati siiqqee tokko maal gooti aadaadhaan wal qabate gaheen haadha siiqqee tokko gaheen haadholii maal fa'a? Gaheen haadholii birraan hin bari'a. Irreessa deemti. Hayyee. Durii irreessi kun irreessi har'a feessinee ta'e kun hora kiilolee jedhama. Hora kiilolee hora hoo jedhan saani mooraan bulu dallaarra yaa'uudhaaf ka'a. Halkan san hin mar'ata oduu namni ka'in mar'atee baasa. Hin bananii asii qabee Addis Ababaa nama achi ga'utti minaan abbaa fee haa ta'u katamaan akka katamaa ta'e kana muti saani suni sitti dhufu sin maaru. Caccabsee toora san naqa. Achitti kan dhaltii dhabe dhaltii hin argataa, kan ilmoo dhabe ilmoo hin argataa, kan sanyii dhabe sanyii hin argataa, maraatan illee fayyaa hora kiilolee oggaatti dhaqama. Irreeffatamee, eebbifamee, inceen dhaqee, cookkoon dhaqee, haan ilmoo dhabde achitti argatee gala. Galaa ayyaantutti galan. Ayyaantu suni malkaa sanii galeeti kan ofii irreeffata. Kan ofii irreeffatee eebbisee abaaree sanyii magree ilmoon qaxxalee oggaatti amma lama lamee dhaqa.
hin naqaa waa kanaa hafeet waa kanaa nurraa dabreet alangeenuu nu gubdee hidhamnee hidhaa keessatti hafnee makiinaa fidanii abbaa warraa kiyya na biraa fudhatanii ana na dadhabanii makiinan didee itti dhiisanii deeman. Goddanyoota too kan siidaa buqqisiisanii mataarra godhanii shufeetti dirraa diigamtu jira. Tan manarraa diigamtu jira. Kiyya sun hin dadhabame. Amma waasaniitu ismee ajaaba kana keessa nu noorsee huduudhaa san deebisee uumaa san deebisee hora finfinneen hora jedha sun hora kiilooleen jedha sun finfinnee hirreessa ta'e. Hirreessa sanan bu'ee arge baran. Maaltu na agarsiise dhugaadha. Tumaa ganamaa san, uumaa ganamaa san, eebba ganamaa san hin banne, hin kubne, hin duune. Kan dhume dhumu kan jiru naggasiisee asiin nagayee malkaa sanitti na deebise. Kan cabe sin qaxxalaa, kan du'e sin galaa akkatti na agarsiise. Kana nan beeka ayyoomni siriif dhalatte immoo warra kana siriif dhalatte. Kan akaakayyuu mucaa kana garba gataniit garba san keessa bara bona godhe odoo namuu wannoon jeniin inni as seenu luuqee garba san keessa bayoo takka ture noo roobne noo roob minaana shuffeetti tuulaniit minaa sun bara bayee nyaatamee dhumuu dida dhugaan baddeet seerri gogeet malkaan irreessa dhabdeet waan bakkarraa goreet amma bakkeen nuu deebite kana kanan beeka ture garuu gizeen kuni gizee iteetee manani anan oggaa kudhaniiti ilmi amma kanaa tajnyaadhe gaa'ila sillaaseedhaan naggamneet mangistuu Hayilamaariyaamii kuf nawuuf kalchaa cuukkoni dhugaadhaaf dhalate qinceen uumadhaaf dhalate elemtuu dhaabbanna elemtuun ebba qabdi cuukko seera qaba aybiin ebba qaba caccabsaa siriidha aannan immoo uumadha dhaltii dhalate dhaltii malkaatiif dhalate tulluuf dhalate ebba qaba itittuu dhiyeechine caccabsaa dhiyeechine daadiqii dhiyeechine seera caffee ganamaatiif seera tumaa ganamaatiif seera malkaatiif seera ayyoomatiif seera jaarsatiif seera bokkuutiif seera siiqqetiif seera jijoo gabataatiif seera haadha tuulama ganamaatiif kanaaf gooftoleeti anan isin ibsu. Kokoba, nencaatu nencaa koree taa'ee gaashanoo gubbaa. Nencaatu nencaa koree falfaltuu gubbaa koree mortitti gubbaa koree xonqaayii gubbaa koree yaa warra adabtaraa guuditti gubbaa koree jinnitti gubbaa koree xonqaayii baddaa koree falfaltuu baddaa koree kokoba nencaatu nencaa koree taa'ee gaashanoo gubbaa. Kokoba nencaatu nencaa koree taa'ee gaashanoo gubbaa. Akkas jedhamee waan. Eenyu jennee kaanuu maqaa keessan? Galatoomaa carraa kana naa kennuu keessanii fi Zawudee Naggasaa jedhamanii Zawudee Naggasaa Xaasiti ani fincaa lakkoofsaa 1-2 keessatti ka dhaladhe bara 1991 barumsa Xuqaa ka jedhamu keessatti baradheeti bara 1997 akka tasaa ta'ee wanni adda addaa wanni nama muudatu hedduudha mire haala muudannoo sassaniin achi ka'ee
haaluma Ooliyaa kanaan wal qabanneeti ka'ee Ooliyaan asii gara Baalee kana nageesse achi barahaa keessan ture jechuudha. Baala kan nyaadhu angooli nama qabu kun si waliin haasa'u kun taa'ee waan jiru seetan hin jiru. Gara isaanitti fudhatamaniiti jechuudha. Amma nama fakkaadhee kanan si fuuldura taa'u kuni haala namoomaa keessaa baheeti jechuudha. Luutti kiyya baqaqaa luka kiyya akkatti jira. Fuulli kiyya qorraa fi waan adda addaatiin nyaatameeti. Nan nyaadhaa nan dhugaan hin jiru. Waanuma keessa jirtu bakka hin beektu jechuudha. Haala saniin barahaa keessa kanan ture Baalee Dirree Soofumar kan jedhamu achi gara waggaa lamaatti kanan taa'e achirraa gara Dirreetitti fudhatame mootinuu Dirrees gara waggaa tokkoo fi wayiiti kanan taa'e Dirreerraa mootinuu gara Abalqaasiif fudhatame Abalqaasim irrattis gara waggaa tokkoo wayiiti waliin gara waggaa shaniiti jechuudha barahaa keessa kanan ture. Ilmaan kiyyaan adda bahee saba kiyyaan adda bahee warra kiyyaan adda bahee jechuudha. Isaan du'eef jiraate kiyya nan beekanii achi turree bara 1900 fi gara 2000tti naayinu achirraa bahee Ooliyaan kun naa qajeelee gara Musichoo jedhamtu dhaqe jechuudha. Musicho kun Baaluma keessa godina Baalee keessa Ooliyaan gaa waliigalatti akka Ooliyaa yookiin Karaamaa jedhamu kana Ooliyaan hedduudha. Ooliyaa kana keessa Ooliyaan inni amma mata duree ta'ee akka biyyaatitti yookiin immoo ittiin akka addunyaatitti kalaalamaa jiru Ooliyaa sadii. Ooliyaa sadeen kun immoo ittiin eenyuuttani Soofumar Abbaa Muraati inni damee hedduu qaba. Soofumar kun warra Ayyoo Makkoo jechuudha. Ayyoo Makkoon ka Soofumarii warra murtii kennu. Lammaffaan Dirree Sheekanaa Huseen. Dirree Sheekanaa Huseen jechuunis immoo warra barreessadha. Warra Abalqaasim Ixaanas sadaffaani warra Abalqaasim kun immoo warra furaa of harkaa qabu furaa waan maraa jechuudha. Wanni tokko waan akkanaa jedhamee eebba tokko gizee godhamee eebbi sun immoo ittiin galma haa ga'u gizee jedhamu wanni mataa walitti deebisu warra Abalqaasim jechuudha. Kana bootaa kana maraayyuu seera kiyya guuttadhee fudhadheeti kanan bahee gara waggaa shaniiti barahaa keessa kanan ture amma kanan nama fakkaadhee si fuuldura taa'u kuni naminnatii namaa keessaa ka bahedha jechuudha. Gizeen karaana dhufu kanas warri Soofumar na yaamanii seera mataa danda'e natti kennan. Seerri isaan natti kennan kun maalinni Oromoon haa bilisoomu. Dhugaan kuftee hafte sun haa kaatu. Malkaan dheebottee jirtu sun dhabsuu haa baatu. Tulluun dhabsuu qabu sun absuu haa ba'u. Ayyaantuun yeroo dargii hin beeytanii akkuma duratti warri abbootiin gadaa jette baay'ee kareebamaa turanii baay'ee kaacuucamaa turanii haala Oromummaa keessatti haala seenaa ofii ibsachuu keessatti seenaa ofii uffatuma seenaa isaatirra uffate kareebamaa ture jira yeroo duraanii amma waan nagaa ta'aniif wanni jenna malee haa ta'uuti immoo ittiinuu kana wal qabatee achi Soofumarii jechuudha Oromiyaa keessa bicha cabaa fayyise. Kammoo harka xonqaayitiin caccabe harki isaa akkanatti jiru kana diriirse. Ka hoggaa meeqa algaa irratti hafe miila fi shibaa ta'ee nafti isaa shibaa ta'e irratti duushii ta'ee kaafe kan diriirse. Qaba jetteetis irraa fudhatiin. Dhabaata jetteetis hin dhiisin. Iyyeessa ta'ee dureessa ta'ee ija tokkoon laali. Deemi ummata fali. Faloo ummataa godhi. Ummata wallaalummaa keessa jira wallaala keessaa baase. Ummata dhibama keessa baasan dhibee keessaa baase. Ummata immoo ittiin falfalamanii harka xonqaayitii fi budaadhaan jinniidhaan waan adda addaatiin falfalamanii waan adda addaa godhaman kana gocha wasa san irraa fixi ka jedhamu tokko achi seerri lallabamee seerri lallabamu kun immoo halkan keessaa sa'a 8tti lallabama warra Soofumar kana keessa sa'a 8tti ka lallabamu sa'a 8 sanitti nan taqabbaladhaa goraadee sii kennama eeboo sii kennama ankaasee sii kennama qabaa jedhamee ka jiru jirammoo ittiin qabaa sun achi baddaarra jira qabaa sanii sii kennanii qabaa summaa inni warra ummatatti deemu kana ka qabu jechuudha haala sanii sii kennanii isa sanii fudhadhee karana dhufee jechuudha gara Shawaa kanaayi karana dhufee erga sinan qubadhee karaa asfaaltii kanarra qubadhee mana aadaaf turizimii keessan ture achi keessaa bara 1912 garana akkana dhufee
asitti ijaarradhe jechuudha. Asitti galuu jalqabe. Asitti ergan gale kana ammoo itiinuu iddoo kiyya bal'ifadhu jennaan gara tajaajila uummataatti seene jechuudha. Tajaajila uummataatti seene yeroon tajaajila uummataa kanatti seenu gaa ummanni waan adda addaa jedhan. Garuu ani ka jiru haqaan yoo ta'e dhugaadhaan yoo ta'e kanuma argaa jirtanii argaa dhufaa jirtanii ganaa ka argaa jirtanis jechuudha. Ummata tajaajilaa jira. Ummata kana akkamitti tajaajilta yoo jettanii kana gaafattan ta'e ummata kana rakkataa rakkoo baasu. Dhibamaa dhibee irraa eegu. Falfalamaa falfalamee silaa ka humni isaa fayyaa, ka qaamni isaa fayyaa, ka angooliin isaa fayyaa harka tonqaayitiin ka janja'ee karaarra raakamu jira. Isa san irraa hiikee karaalee isiin hiitessan. Ani ayyaantuun tokko tokko yoo dhugaa ka dubbannu ta'e maggaarrajaa hidhatee maggaarrajaa keessa taa'ee sitti gallallaba. Sitti mul'atu, sin qabsiisu, tikashaa isaatiitti sinneessu. Ana yoo ta'e kunoo uummanni kun karagaa ba'anii keessan deema. Hin jiru. Keessa deema, dhibamaa keessaa guura, tafayyaa qabus, tafalfala qabu, kajinni qabu keessaa tartiibatti galcheetan keessa hojjedha. Uummanni qorichaan hojjeta, qoricha adda addaa mormatti godha, kaan godha. Ani hin jiru. Harkuma kiyya kanaan akkana goonan hin fayya. Jinni soo ta'e harkuma kiyya kanaan akkana goonan hin fayya. Sheexanni sun gisuma san keessa ba'a. Amma kana as keessa namni sheexana qabu hin jira. Keessa baasee sin agarsiisuu nan danda'a. Sammuma isaa akkanatti qabadde taana sheexanni sunas waxaa'edha. Sheexana sana eessaa dhuftee maal gootee odoon taane uleedhaan qabee irraa ari'a. Akka inni lammata hundee isaatitti nama saniitti hin deebine jechuudha. Kanammoo maaltu ijaaraa jira warra xonqaa'ota irratti ijaaraa ture. Ani immoo harka hin kennuuf. Ammas fuulduraafis hin kennu, ammas hin kennu. Duraanis hin kennu. Maaliifi warri xonqaa'otaa kun egaa hojii isaan hojjechaa deeman san jalaa hiikaa deeman. Meeqa namoonni as keessa jiraachuun mala ayyaantu feete dhaqa. Maccas deema. Bakkuma fedhanuu haa dhaqan. Ayyaantumti feete barrii kee duratti awwaalan. Algaa kee mataa duratti awwaalan. Iddoo kee keessatti awwaalan. Achii himeet faloo waan tokko hima malee ayyaantu feete waa sannayitee ka irra dhaabattu hin jirtu. Annu feerra sii dhaabadda immoo. Irra dhaabadda sararee kennaaf hin qota hin baasa namni na hojjedheef kunoo isaan ragaa bahuu hin danda'u. Siree mataa dura isaaniitti buuphaa fi waan meeqa kana ayyaate isaan ragaa bahuu danda'u. Kanaaf annaqee irra dhaabaddaa sararee kennaaf haga namichi sun hojjetee baasutti immoo an biraan deemu. Wanni sun gaa lafa keessa awwaalamee jiraa mire amma fakkeenyaaf alangeen tun alangeedha. Ishiin lafa keessa awwaalamte. Alangeen tun silaa alangeedhaa mire jarri waa hojjetee awwaalu kun hojii sheexanaatiin. Hojii sheexanaa kun immoo ka fidee kaa'us hojii sheexanaatiin ta isarra jirus hojii sheexanaa. Tana hoo fuute tun homaas hin gootu garuu ka isii gubbaasu waas hin gooti. Saniif isaan sun waan san osoo beekaniitu dhaqanii qabanii harka shibaa godha. Akkanatti harka shibaa godha. Harka san immoo itinu faloo guddaa qaba. Saniif ani ergana seene bara 2010 waggaa 5 haga waggaa 5 kana nama hedduu falee guyyaadhaan qabamee deemaa jira. Guyyaa lammaffooti sagantaan kiyya inni guddaan guyyaa lammaffoo kana kasireedhaan baatamee dhufe barii ka'ee deema. Qaxaroo hin qabu keenya. Warri soofumar qaxaroo qaba. Teenya qaxaroo hin qabdu. Taatus gizuma sani ta'uu baattus gizuma sani. Saniif guyyaa lammaffoo fidan ganama fudhatee gala. Taarki isaa shibaa ta'e akkanatti naafate. Taarki naafate. Galgala fida ganama fudhatee ba'a. Yoo akkam ka irra ture waggaa 7 waggaa 8 yoo ta'e bulii 15 na fudhata bulii 15 caalaa na fudhatu ka'ee deema namni sun. Kennaa Rabbi namaa kenne kana. Kennaa Waaqayyo namaa kenne waan ta'eef kana ummata kanaanan tajaajilaa jira. Haalli seenaa kiyyaatis kana, haalli itti dhufes kana, haalli dhaloota kiyyaatis kana isiniin jedha. Ayyaantummaan inni sirriin kan Rabbi irraa namaa kenname sun kanuma waan biraatiin hojjetan sanillee saaxila baasaa jettan. Kennaan ayyaantummaa kun hafuura badaarraa kan dhufu jiramoo kun garamii kan dhufu jira? Kennaan garaagarii laata? Kennaan tokko ta'eeti immoo namoonni kan isaan itti fayyadaman faallaa ta'e immoo akkami laata? Gaariidha. Jechi kee gaariidha. Atamma dhalattee dachii tanarra jirta. Dhalattee dachii tanarra jirta. Uummanni kun warra akkatti tataa'u kun bifti isaanii tokko. Tokko miti. Bifti isaaniitis tokko miti yaadni isaaniitis tokko miti. Akkanuma jechuu hin dandeessa. Ayyaantuwwanis maaliifi ayyaantuun kun amma ati hangafa haa jennu. Hangafummaa keessa siyaalatti ayyaantuu xixiqqaatu jira.
Ayyaantuun kun garuu hafuura waaqayyootirraa ka dhufeedha. Hafuura waaqayyootirraa ka dhufe kun immoo of jalatti qaban isaanis. Damee damee qaba jechuudha. Ati hin qabda, ati amma fuutee ilmaan qabda, ati sila ayyaantu waannadha, si alatti ilmaan kee hin jiran, ilmaan kee sunis ayyaantudha. Ilmaan kee sunis hin jirani, ilmaan keetii san jechuudha ayyaantu qulqullaa'an. Sadarkaa qabaa yookiin inni kun eessaa dhufee sun eessaa dhufee odoo hin ta'in dhaloomsi isaanii ka'umsi bakkuma takka. Bakkuma takka ba'umsi isaanii bakkuma takka uuman isaanii bakkuma takka garuu xiqqaa guddaa qaba jechuudha. Keessatti akkuma ilmaan si alatti jiran kana haala saniin jiran jechuudha. Mee immoo sirna gadaa xiqqoo ishiinuuf kaasaa kan. Inni ayyaantuu fi waa'ee sirna gadaadhaa kan walitti qabatu kun yoo dhugaadhaan kan dubbannu ta'e abbootiiwwan gadaa kunis ayyaantumaan hoogganaman. Karaan nagaa haa ta'u, biyyi nagaa haa ta'u, malkaan nagaa haa taatu, tulluun nagaa haa taatu, faanti teessan kabaate jiidhan haa galtu, faana nagaatiin galaa jedheet ayyaantuun eebbisee eebba godhee fi warra abbootii gadaa kana qajeelcha jechuudha. Malkaa soobu'an eebba ayyaantu sanirraa fudhatanii haa ta'uuti gaa sa'aatii ammaa kanatti xiqqoon ka'aa jira malee sa'aatii zabana Mangistoo Ilamaaram ka'ee kufaa ka dhufeedha. Wanni kuniwwan kufaa ka dhufeedha. Maaliifi namootas gaa nama lama ta'ee migira keessa ta'ee qabamee hidhamuu waa rashanamuu jedhanii haala sassanii waa fidaniif ummanni warri waa seera Oromoodhaa kana beeku suni sodaachaa dhufani. Dhiisaa dhufani. Dhalataan itti aanus immoo dhalataan isaan irraan aanee dhalatu sunis immoo hin beeku. Isaan yoo dubbatan isaan irraa qayyabataa isaan sodaa keessa jiranii beekumsa Oromoodhaa san akka qabate waliin du'a jechuudha. Saniif haa ta'uuti immoo amma gadaan keenya sila nuu ka'eefuyyuu amma haala sirna gadaa keessatti gadaa waa hedduu qabatti. Gadaa jechuun sirna Oromoodhaa sirna Oromtittiidhaa ka calaqqisiisudha. Ka calaqqisiisudha. Kufaa kakaasuudha. Hambaa duraan kakaasuudha. Hambaawwan keenya ka duubatti hafe bakka laalamuu hin qabne ka irraa haala sirna nafxanyaatiinis haa ta'u ka duubatti harkifate san akka nu mul'ata nu godhamu ka taasisuudha jechuudha. Gadaa jechuudha. Mul'ata keenya jechuudha. Gadaan miidhagina Oromooti. Miidhagina Oromooti. Gadaa jechuun immoo hafaa keenya kaka'uu kanneen wal qabateeti jechuudha. Gadaa ka jedhamu kun immoo sirna Oromoodhaa ka jedhamu kunis immoo ittiin keessatti bal'aadha inni. Bal'aadha akkamitti bal'ata jedhani gadaa jetteetuma alaabuma qabatanii sirna gadaa Oromoo alaabuma qabatanii yookiin uffata Oromoo kaadhee deemuu bichaa muti. Isa bichaa osoo hin taane ani dhaladhee lafa kanarran jira. Dhaladhee erga lafa kanarra jiraadhee dhalataa itti aanuuf yoo maal dabarsee qaba jedhee of keessatti yaaduun qaba. Ani ergan akkana ta'ee kiyya gadaa seera kiyya irratti uumaa kiyya irratti jireenya dachii tanarra ani ofii kiyyaa jiraadhu kanarratti dhalataa itti aanu kanaa yoo maal dabarsee du'u ka jedhu tokko. Haala kanaan wanni jedhame amma haa ta'uuti haala gadaa kana keessattis warri aadaaf turizimiitis as jiranii. Isaanis amma yeroo tokko akkuma duratti abbootiin gadaa haasawaa hedduu haasa'aa turanii haa ta'uuti immoo ittiin jarri kunis dhufanii asitti waan tokkos naan jedhanii aadaaf turizimii sanis immoo achittis guddifachaa tan jira isaanuma waliin wal qabadheeti meeshaaleewwan aadaaf turizimiidhaaf ka barbaachisu asitti walitti qabeetan jama'aa kiyyarraa warra na bira dhufarraa dhalataa itti aanu maal lafa goonee du'uu qabna numutti asitti wal geenye sa'aatii itti wal geenye kana immoo ittiin yeroo itti fayyadamuu qabnu kana yeroo seerri keenya nu diriirtee jirtu kana xiqqaatus guddatus yeroo kanatti maal dabarsuu qabna maal ummata keenya lafa goonee dabarruu qabna ka jedhamu tokko maamillaan kiyya kana bira dhuferraa funaanuudhaan meeshaa achitti galcheen ture. Oromoo keessatti fakkeenya qaalluu wanti jedhamu jira. Inni maal wajjin wal qabata? Garaagarummaan qaalluu fi ayyaantuu maaloo dhalaata? Inni qaalluu ka jedhamu isaan ayyaantuma kanaan wal qabataniiti. Damee isaaniiti. Damee warra ayyaantuu kanaati qaalluu ka jedhamu. Akka duratti siin jedhe isa warra ayyaantuu xixiqqaa. Ayyaantuu xixiqqaa saniin qaalluu jedhani. Ayyaantuu gurguddaan kun immoo isaan mataa ofii danda'anii faloos kennuu hin danda'anii faloos hin danda'anii humna mataasaa danda'e qaba jechuudha. Kun immoo ittiin amma ayyaantuun qaalluu jedhamu kuni ayyaantuun ofii ayyaanuma qabaatee galmas qabaatee firdii hin kenna garuuyyuu hiikoo adda addaatis afaaniin lallaba malee
waan tokko wanni uumee waan tokko isaan irraa qulqulleessuu hin danda'u jechuudha. Qulqulleessuu hin danda'u qirincaa fi jara kanaa jechuudha. Saniif isa saniin immoo qaalluu jedhan. Isin aadaa fi turizimii wajjin hariiroo ammana eega qabaattanii deeggarsi aadaa fi turizimiin immoo waan kana kunuunsu irratti waan kana gara fuulduraa dhaloonni fuulduraa hubatee akka itti fufsiisu irratti deeggarsa akkamii isiniif gochaa jiru hariiroon isin waliin qabdan immoo maal fakkaata? Hariiroon warra aadaa fi turizimii kun walitti qabnu isaan immoo wanni bakkee kana guddisuudhaaf yookiin immoo ittiin iddoo kana ilaalcha wanni itti ilaalanii haala inni guddatu ka godhuudhaaf jedhani. Inni amma akka dubbannutti anuu isaan deeggaraa jira maal nu wanni jedharri. Sanii ammaa fi isaan waan abbaan yaade garuma beeka garaa isaanii keessa jira. Yaa waan haga humna kiyyaatiin deeggaree tan jira. Haga humna isaaniitiin immoo isaan waan yaadan isaan irraa fudhachuun isinirra jira ka. Ka gara kiyyaan kennee mire kennaa isaan achi kennan immoo wanni jenna haa ta'uuti yoo wal beekanii yoo walii beekan wanni martinuu qallaaluma. Deeggarsa walii goone yoo harka wal qaban bar yoo dhugaadhaan ka deemnu taa'e anaaf si yoo wal kaafna jennee bar yoo walitti ka carraannu taa'e aadaa keenya hin kaafannoo inni qallaalidha. Garaa guuttannee suufii bichaa uffannee akkanumatti uummata fuuldura dhaabanne bu'aan qabu bar ulee takka yookiin meeshaa aadaa kiyya tokko waan achi godhe isatu seenaa qaba malee suufii uffadhee garaa guuttadhee akkanumatti hin deeme inni bu'aan qabu boruunarraa dabarte. Iyyummaa fuuldura duuba durummaa jira durummaa fuuldura iyyummaa jira hin dhufanitti galani maraayyuu hin seenani hoodiin callaa fi girdiin gaafa addaaf fo'amtu jira. Saniif haala kanaan hariiroon keenya ka walitti qabnus kana haalli yaada kiyya akka mataa kiyyaatti bootan odoonuu fuudhamte wal gargaarree galma akka ijaarrudha. Baay'ee bareeda nuuf jiraadha. Ani gaafii koo xumuree jira. Dhumarratti caarran isinii kenna wanti dabaltan hoo jiraate Oromummaa wajjin wal qabsiisee waa'ee dhuma biyya kanaallee tasgabbii dhabuu isaatiin wal qabsiisee hawwiin keessan maali? Akkuma amma immoo isinuu dura kaastan egaa keessumaayyuu akkuma biyyaatti raafamaa jira. Waraana garaa garaatu gaggeeffamaa jira. Kun lagaan kun gubbaa taa'ee walitti waa jira. Uummanni kuni maali hawwiin keessan akka ayyaantuttis akka abbaa biyyaatittis maal hawwitanii maal dhaamtanii dabartu? Amma akka ayyaantutitti yoo kadhaamu taate ayyaantu marti warri miidiyaa kana laalanii bakka jiranitti alaanutti gamtuu akkatti gamtu tana tokko taanee nuti warri ayyaantu ani kuni tokko taanee akka ofirraa orginu warri miidiyaa kana laalan kuni warri miidiyaa kana hordofan kuni ayyaantuun bakka jirutti Dakaagaara ka jiru Oromiyaa keessa ka jiru waan alaanutti gamu kana akka nurraa dhorgan humna tokko taanee jedheetan dabarsaa. Itti immoo itinuu Oromoon tokko ta'uudha. Oromoo yoo tokko ta'e Oromoon tokko ta'ee dhiisati haadhuma manaa keetiif ilmaan keetii yoo mana keessatti tokko hin ta'in hin bultu. Hin bultu Oromoon tokko ta'ee walii dhaga'ee walii firree beekee namni kun maal keessa hiriiree walii firree beekee dabarsee wal kennuu dhiisee maallaqa laalee yookiin ishiin hin argamtis hin dhabamtis sheexana ishiin isa jala deemuu baatee haala oromummaa isaa haala namoonni seenaa durii Oromoon tun qallaalitti bakka kana geesse akkuma Hacaaluun jedheeyyuu ulfitti wareegameet qeerroon meeqa mormirraa saanjafii wanni darbameet ashuffeerra akka guflula harreetitti lafarra harkifameet bakka kana gahe dhiigan cuuffamteet Oromoon bakka kana gahe jechuudha. Hoo seenaa sii kana kalaallu ta'e hoo seenaa kana ka hubannu ta'e hoo dhiigni Oromoo keenyaa kan dhangala'esu yoo ka mararu ta'e Oromoon afaan walii beeku wal gurgurachuu dhiisu. Iyyummaa kiyyaan an iyyoommadhee beekumsa qabnu walii dabarsinee ka qabnu walii dabarsinee wal gargaarree humna tokko taanee bakka jirrutti ka gandaa gandatti ka aanaa aanatti ka godinaa godinatti ka Oromiyaa Oromiyaatti bakka jirrutti wal jajjabeessinee Oromoon warri mootummaa jala jirus hojjettoonni mootummaatis warri federaalaatis warri nageenya eegus marti isaaniitu tokko taanee humna tokkoon alaanutti gamtuu ofirraa eeguu nuu tokko taanuu nageenya keenya Oromiyaa keessan buufachuu
biyyattii teenya keessatti buufachuu yoo biyyi nagaa taate baanee galla yoo biyyi nagaa taate ilmaan teenya barattee barumsarraa nagaan galte. Kanaaf dhaamsi ani dhaamu kana bakka jirutti Oromoon tokko haa taanu walaa gargaarru walii haa beeynu ayyaantuun bakka jirtutti walaa gargaarru ittuu warra yaa'ee hindaaqqota Oromiyaa keenya keessa seenee warra awwaalu kana ayyaantuun bakka jirtutti walirraa eeynu kana. Ummanni kun hin beeku waan ta'eef ayyaantuun bakka jirtutti hin beeyna waan ta'eef akka ofirraa eeynu ayyaantuuwwan jirtan dhaamsi isinii dhaamu kana Oromiyaa keenya falfalla akka seenne xonqaa'in akka seenne ofirraa akka ittifnu jedhaan. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaan keenya kan mana ayyaantuu kanaatitti taasisaa turre akkuma daawwattan fakkaataa sagantaa kanarraa akka irraa barattan akka itti bohaaruu qofa osoo hin ta'in wanta boruufillee isiniif ta'u akka irraa argattan abdii guddaa qabna. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jenna. Ayyaantuun keenyas immoo nuuf jiraadhaadha. Galatooma isinis galatoomadha. Ulfaadhaa barakadhaa. Warri falfala addaa harka xonqaayitiin manatti hafee jiru warri ciisee harki isaanii miilli isaanii caccabee manatti jiru kara kiyya akka dhufan shanoodha. Shanoo aanaa qimbibiis jedhama. Gara kiyya dhuftanii fala argachuu hin dandeessu fayyuu hin dandeessu jedhaanis galatoomaa horaa bulaa. Hayyee warri fala barbaadan kinoo dhaamsi kallattumaan isiniif darbeera. Galatooma.